Ula galana wagga diddami torba kacufame kana saddeettami sagalee irratti waraana wayyaaneen gaafas Eertiraan Itoophiyaa sun kee turen. Makalakkaa sun kee ture gaaftiin Faadummee Wayrat makkasiin lol sunir ture. Sagaltami tokko irra kaasine Baadummee gaafa Shaabiyaa irraa deebisan sun kee jiran. Gaafas guyyaa sadii keessa baasine sagaltami lama ag masmara Barreentoo masmar Suudanii irra qabne gaddeebine Addiqayyi kiiloomeetirii 80 gasmaraa qabne Buree kiiloomeetirii 30 Asab hasoddomi callaanaaf wayyaaneen mallas shiritti hojjate deebi'ee waraan deebise. Gaafa ammoo wal mari'an suni biyyitti sun qabne Asab ta Itoophiyaa deebifne tolii galee waraana kan jalqabne gaafsii weerarte sun waraani kenna kaayoon teen tanaaniti kaayoon teen kaayoo Asab Itoophiyaan akka isi jalabbu akka Itoophiyaa taat jedhani waraan banne isi waraan bantennaan kaayoo teen qabanne kaayoo teen tan mallas 83 eegin wam dabsanne qabachuu maloo mannafin deebi'adhe waa warri nu qaraa kaayoo dhibi waliin qabuufi waan nami 70 achi dhumati mati Itoophiyaa qabeenya gamachi bade deebise laftaan Shaabiyaa madhiisanii bira deemanii anakki kiyyat Eertiraan iyyuu Itoophiyaadha kiyyat dabaan Eertiraan biyyitti biyya taate malee seerri isiin taateen hin jiru. Tokko paarlaamaan Itoophiyaa kan murteesse hin jiru. Referendamiin Itoophiyaa uummati Itoophiyaa geegesse referendamiin Eertiraan kacittoon hin jiru. Kaabineen Itoophiyaa yookaan ministirootii dubbatte Itoophiyaa Eertiraan Itoophiyaa jala ba'uu qabde hin jiru. Seerri warri itti murteeffa seer shiftaan murteessanii Eertiraan Itoophiyaa jala baate Asab lakkisi Eertiraan uteennaa jedhan. Asab ammoo makkeennaa ummati afarsulleen allafsullee hin beeka. Ummata afarsulleen ummati Itoophiyaati. Ummata malee fedhii isaanii qabne ka Eertiraa jala buluun qabne Itoophiyaa jala buluun feen ka giddiin as gaddadanii qawween mata rajjatanii bulchan malee ummata isaan jala bulu waan hin feeneef nu akka keenyaatti borillee arraallee wanni feete hadhuftu malee Itoophiyaan Asab Itoophiyaa jala deebuu qabdeedha. Seera waan Eertiraatti citiniif biyyi ta'e waan taate. Anu umrii keessatti ulaan galaana yeroo Itoophiyaan Eertiraan Itoophiyaa turte umrii keessattuu dhaqqabee jira jechuudha. Kanaaf kun birmadummaa biyyi keenya kabajuu keessatti Itoophiyaadhaaf ka guddaa qaba. Nuufis akkasuma Itoophiyaa diqqittii waan taaneef akka Itoophiyaatti ammoo ulaana galaana argachuun aarsa barbaachisu cufa kaffaluuf qophiidha jechuun uummati keenyas. Uummata miliyoona 100 qabnaa jedhamee dubbatama. Yoo istaatistikii beekne irraa himuu baannellee hin dhageenya miidiyaa irraa hin dhageenya namirraa hin dhageenya. Uummanni hagan ga'u ammoo balbala dhabee nama itti qadaadame ta'ee jiraachuun miidhaa guddaa. Nu amma akka nam tokkotti waan sun irratti bobbaata yoo jedhan hin bobba'aa siin jedhee deebisii kenna. Hin bobba'aa waraanni har'a yoo inni calaqqise hin bobbaanaa jedhee sii deebisaan. Maan jennaan jiruu namni nu jiraachuu jiru qaala'insi jiru biyyatti tankee jiru nam cufu dhaqqabee nami mindaa qabu mindaan dhaqqabuu didee namni hojjetaan daldalaan sagalee dhabee rakkachuu jiru waan galaan irraa galu wanni irratti wanni hundi waan irratti dabalamteef rakkoon tun cufu nama dhaqqabuu jiru. Rakkoo tan hambisuuf ammoo galaani jiraachuu qaba. Galaani jiraachuu qaba. Balbala qabaachuu qaba nami fuula ba'ee seenuun qabaachuu qaba. Biyyittiin tokko hojja wajab hin qabne biyyittiin taatu. Hojja wajab hin qabne ooman qabdu. Uummata sanduuqa keessa yookaan saaxina itti qollofanii taa malee uummati jiraachuu danda'u. Ulaa galaana yoo hin qabne jiraachuu hin dandeessu. Mootummaan dargii Mangistuu Almaariyaam sirreedha. Gaaf wayyaanee illee jalqabsiise ammallee shira hojjetan. Ammaan tanallee ka jalqaban sirriidha jedhan. Dhiisuun qabanii ejjannoo mootummaan qabatan sirreedha. Ulaa galaana yoo hin qabne biyyittiin taatu jechuudha. Ulaa galaana kayyoo dabalanii qaala'insi jireenya adda addaa fooyyessuufis magaalli keenyallee magaala qaala'insi jireenyaatiin miidhamtuu keessa tokko. Maaliif jennaan akka Itoophiyaa kaanillee oomishaaf oomishtummaa adda addaa naannoo keenya hin jiru garbiraatiif haamee dhufa. Kanaaf ulaa galaana sun yoo argannu immoo qaala'insi jireenyaatiif bu'aa guddaa qabu waan taateef nullee warroota milkaa'oo uummata Itoophiyaa milkaa'oo keessa uummata guddaa tokko jennee yaadna.